Lamine Yamal, or is Pedro Porro, or is Williams, Ferran Torres! Oh, wow! Ajaa'iba harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun Faayisaa Beefidaati. Waancaa addunyaa bara kana booda FIFA'n sadarkaa biyyootaa top 20 ta'an baaseen Spain, Argentina, France, England, Brazil, Morocco, Portugal, Belgium, Netherlands fi Mexicoon biyyoota top 10 keessa galan ta'an. Akka transfer market baasetti waancaa addunyaa bara kana booda taphattoonni kanneen akka Erling Braut Haaland, Lamine Yamal, Kylian Mbappé faan taphattoota gatii guddaa baasanis jedhamaniiru. Taphattoonni kanneen akka Jude Bellingham, Michael Olise fi Pedri fa'aan isaan hordofuudhaan sadarkaa ajaa'ibaa qabataniiru. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya har'i July 24dha. Premier League'n bara 2027-2026 jalqabuudhaaf guyyoota 27 qofannoo hafe akkasitti maatii taatanii akkasiin waliin turtan abdii guddaan qaba. An Faayisaa Beefidaati nu hordofaa. Ajaa'iba kun sagalee Faayisaa Beefidaati World Cup Final Argentina versus Spain. Lamine Yamal, or is Pedro Porro, or is Williams, Ferran Torres!